السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا هردفتوتا تشانالا نائف تيوب نجيني ربي بكم جرتن هندتو اسن الرتها جراتو الرس فيديو هاروان اسن يفديبني إني قربا دردرا سعد سني خان الدنيا قوتون واي إيسا هاسويتي أني إمالا إرنتوري قربي يا أربا بكمتو تكا سببا دعواتيف biyya san ni geenye yeroo asrii hedduu karaan qaqqabamaa ture achitti sababa gaafanne namnis arra awwaalcha goota tokkooti nuun ja'an mana gurbaa sanii gaafannee garas deemne abbaan isaa hulaarra dhaabbatee nama simachaa jira itti dhihaadheetiin irra salaamadhee rabbiin siyaasa barsiisu je'een sagalee ol fudhatee akka warri achi jiru hundi dhagahutti nan sabbarsiisin yaa sheekha nan sabbarsiisin yaa sheekha je'e ilmi khiyya sa'ad rabbi tolan ja'u ture rabbi irraa fagaatee ture subhaanahu wa ta'ala wallaahi eega amata dheeraati salaateen beene ammoo arra haala rabbiin isaa isarraa jaalatuun gara fuula rabbii deeme ani wallaahi irra gammada abbaa addunyaa tanarra jiruuti obboleessi isaa xiqqaan na dhufee na cinaa taa'ee waa'ee sa'adirraa naaf odeessuu eegale rabbiin rahmata haa godhuufi Saad mataa jabaachuun isaa sharrii guddootti isa geessite waa'ee dhugaatii fi hashiishaa hanga isiin if beektuu ol isii beekuu eegale guyyaa meeqa halkan mana keenya dhufee seenee haadhatiyye hirriibaa kaasa akka isiin nyaata gootuufiif isaa fi saahibban isaa babbadoo wallaahi yeroo hedduun arge rifeensa mataa isii harkisee isii dhahu arrabsu booyaa jetti rabbiin si haa qajeelchu ilma khiyya mootummaa fi poolisiin bakka hundatti isa guusiti innis akkuma jawweetti yeroo hunda baqata karaa hunda cufarraa saahiba qaba daaga hunda cufarraa mallattoo qaba saahibni isaa tokko akka inni gara alaa imalu isa gargaare gara biyya Awurooppaa takkatti imale intala kaafiraa takka achitti fuudhe numaa hin dubbisu ture yeroo garii malee ani waan kana hin irraanfadhu ummanti yeroo sijaajaa isii irratti ol baate hunda boochee jetti yaa rabbi qalbii ilma khiyya Sa'ad si harka jirti naaf tolchi amanni afur dabre osoo haati tiyyas abbaan khiyya Sa'ad ijaan hin argin jidduma tana Sa'ad gara biyya isaa deebi'ee dhufe yaa sheekha nan gaafatin gammachuu ummaatiyya guddina isii imimmaan isii akkatti isii dursa guyyooliin dabre Sa'ad akkuma irra jirurra ture hashiishaa fi dhugaatii fedhii isaa jiruu kaayyoo malee karaa ifaan qabne walitti himuu eegalan alaqaan deebi'e subhaanallah nam 30 oltu isa jala deema isaan cuftinuu waraana harka isaa jala jiru sharrii fi waan fokkottuu faffacaasuuf guyyaa tokko halkan irraa ta'e Sa'ad saahibban isaa waliin taa'uu ture bakka boqonnaa takka namni gaariin tokko isaan biraan dabree isaan fuuldura dhaabbatee Sa'ad gorse je'een ati gaafiin si gaafadha maal jetta rabbii keetiin hoggaa gara qabrii gabbuute maal si fayyaddi duniyaan tee dardarummaan tee saahibban kee jabeenyi kee wanni takkalleen si waliin hin taa'u eegas isaan dhiisee biraa kute jechi sun gurra Sa'ad keessa gara gaggalte warra wajjiin taa'u idduu ka'ee hayyamsiisee biraa kute karaa isaa irratti makiinaa isaa keessatti dubbiin eegalte boo'insi isaa walitti dhaabbataa ta'e ani muslima qabriin tiyyas na eeggatti maaliin if dura dabarfadhe gama manaa deebi'e dura wanni inni dalagee haadha tiyya ol seenee miila isiin maramee dhungachuuf haala imimmaan isaa miila haadha tiyyaa jiistuun haati tiyyas yaa Sa'ad rabbi si qajeelche maal taate rabbi si qajeelche maal taate isaa ja'uun dhagahe karaa ifaa argeetin jira yaa ummaatiyya gara rabbii khiyyaa deebi'eetin jira yaa ummaatiyya arra booda Sa'ad nama biraati arra booda waan takkallee narraan dhageessu rabas jecha fokkotaas ilma haadha abbaa tola oolu khatola godhuun taha waan dhuganii fi waan haraam takkaa huntuqu ani ammaan tana yaa ummaatiyya doonii iimaanaa keessa seeneetin jira haadha tiyya humnaan qoma ifi qabee haati tiyyas isaa waliin boochi
kutaa isaa seenee footoo fi filimaa fi waraqaalee keessaa qulqulleesse hashiishaa fi waan nama sakraansuun guutame gabbaasee fuudhee sagaratti naqe. Sijaajaa salaataa bitate. Yaa subhaanallah, obboleessi kiyya Sa'ad jijjiirame guyyaa duraati kan inni miiraaba keessa dhaabbatu miila isaa wal qixxeeffatee eega ijoollummaa isaati. Kanin dhagahun ture sheenaa fi boo'insa isaa halkan keessa. Yaa Rabbi, ani gabricha kee tawbataa, yoo ati rahmatanaaf hin goone eenyuun rahmatanaaf godha? Guyyaa lamaan kana keessatti saahibban babbadoon Sa'ad gara karaa haraam deebisuuf yaalan, ammoo inni iimaanaan jabaatee ture. Eega halkan tokkootii gara saahibban isaa bahee isaan walitti qabe bakka duraanitti. Lakkoofsi isaanii hedduu ture. Namni gariinis toobachuu isaa dhagahanii ajaa'iba kana daawwachuuf dhufan. Isaan waliin dubbate haala imimmaan isaa hudhuun. Yaa dardara, isin na beeytan, ani Sa'adi. Wallaahi yaa shabaabban, karaa isin irra jirtan kanarra milkiin hin jirtu. Yaa shabaabban, wallaahi rahaan hin jirtu. Jiruu isin keessa jirtan tana keessa. Eenyu hashiisha isin barsiise? Ana. Eenyu dhugaatii isin barsiise? Ana. Eenyu dhalaa isinii jana? Ana. Eenyutu kaznaa fi bakka maallaqni jirutti isin qajeelcha? Ana. Sirri. Ani fuula keessan duratti nin khufla, fuula gammachuutiin nin mul'adha, hoggaan gara waan hin fedhuu gahe. Ammoo wallaahi onneen tiyya madaan guutamtee turte. Ni dhugoomsitanii yaa shabaaba, laalaan tun cufti boo'insuma takkaan deemte. Yaabo booyaa amma, yaabo imimmaan keessan buusaa amma, gara rabbii keessanii deebi'a. Sa'ad haala kana irra ture guyyaa 3 wal jala, hanga irra hedduun saahibban isaa gara rabbii deebi'anitti. Wallaahi yaa shabaabban islaamaa, wallaahi yaa shamarran islaamaa, ofii khiyyaafin saahibban isaa sanii waliin taa'e. Isaan hundinuu tawbatanii alhamdulillah. Yaanni isaanii, yaaddoon isaanii dhalaa jala fiigurraa jijjiirame. Gara muhaadaraaleetti hirmaachuu, gara waan khayrii faffacaasuutti hirmaachuu, gara kaasitaalee da'waa faffacaasuutti. Yaada dur kan hashiisha barbaadurraa gara haqa barbaaduu fi jannataan milkaa'uu barbaadutti. Yaa subhaanallah, maaltu akkanatti saahibummaa gaarii tolche irra caalaa saahibaat turte yaa Sa'ad. Dhiifamaa wajji dhaabbadhu yeroo takka. Ni beeytanii eegala Sa'adirraa yeroo hangamtu dabree? Isiin guyyaa 5 qofa. Wallaahi gara magaalaa sanii guyyaa 5ffaa asrii boodan dhufe. Ammoo ganama Sa'ad imala gara ganda akhiraa godhe. Sa'aa 4 ganama. Haati isaa hulaa kutaa Sa'ad itti dhadhawuu turte akka ciree nyaatuuf yaamti. Nam tokkolleen jalaan dubbanne hulaa bantee seente. Sa'ad siyaajarra ture attahiyyaataaf taa'ee. Hanga inni salaata fixatuu eede salaanni dhumuu dide. Sagalee ol fudhattee yaamte. Yaa Sa'ad, yaa Sa'ad. Obboleessi isaa dhufee ilaale. Ajaa'iba fuulli isaa jijjiirame. Qaamni isaa jabaate. Yeruma san akka Sa'ad gara rahmaan isaa deeme beeke. Mana keessa sagaleen Allahu akbarii ol fuudhamte. Gammachuun booyuu eegalan. Sa'ad osoo salaatuu gama fuula rabbii isaa deeme. Oduun magaalaa guutuu keessa facaate. Namni janaazaa isaa dhaqe gaafadheetiin namni awwaalchaaf dhufe hedduu guddaadha naan jee. Rabbiin rahmata siif haa godhu yaa Sa'ad. Wallaahi gammachuu nama tawbate. Milki wallaahi namni gara rabbii isaa dheesse. Gartanii wallaahi yaa shabaaba, gartanii yaa shamarran Sa'ad haala isaa jijjiiree rabbiin khaatimaa gaarii isaaf kenne. Hedduu gara rabbii isaa iyyatee booye. Eessa jirra shabaabban keenyaa fi shamarran keenya? Yaa Allah, maaltu akkatti irra bareedduu jiruu isii godhe? Jiruu namni muslimaa jiraatu kan gammachuu isaa dhandhamu yeroo haala isaa jijjiire gara rabbi tola jechuutti. Yaa shabaaba, ammarraa ja'a isinis yaa shamarran, nagayatti yaa muuziqaa, nagayatti yaa filmii, nagayatti yaa chaanaala karaa haraam nama geessu nama qaraasisu, nagayatti yaa saahibban babbadoo. Welcome, dhiyaadhaa qur'aanaa fi salaanni saahibban gaggaariin. Daawwattoota keenya kabajamoo, asitti gaadhuma viidiyoo geenye hanga ammaan waliin turuu keessaniif galatoomaa. Haarawa yoo taatan chaanaala keenya subscribe godhuun keessan nu gammachiisa.
فيديون خنس يو إسنت تولي شير قدا جزاكم الله. السلام عليكم.